Har'ammoo viidiyoo kanaan saayikooloojii chapter 5 boqonnaa shanaffaa motivation and emotion kan jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Hayyi motivationiin maali? Definition and types of motivation. Motivation kan jennu force yookaan humnadha. Force yookaan factory that initiate, direct and persist people's behavior toward this purpose. Motivation jechuun humna nama tokko kan kakaasu erga namicha sana kaasee bakka inni jiru kaasee booda immoo kan kallattii inni deemu kan agarsiisu. Kallattii inni deemu sana erga agarsiise kallattii itti deemu erga beekee booda immoo persist kan godhu. Amma waan sana argatutti purpose barbaade yookaan targetii barbaade amma argatutti kan deemsa isaa itti fufu humna nu godhudha jechuudha karaa gabaabaa. Fakkeenyaaf hin beeloftanii haa jedhu. Namichi beelee kuni maal godha? Ol ka'a, get upidha. Warga ol ka'ee inni kun maal jechuudha? Causes sababa ta'edha. Initiate godhe jechuudha. Okay? Maaltu hangariin humni kun jechuudha. Okay? Humni hangariin targetii isaa kana ta'e jechuudha. Something to gidda hangariin motivationidha. Motivate gochaadha. Beelli kakaasaadha jechuudha namicha. Beelli motivationidha jechuudha kanaaf wasitti. Okay? Beelli maal godhe namicha hin kaase lafa. Erga kaasee go into the kitchen jedhaniin gara kushiinaa yookaan gara alwaadaa akka deemu. Nyaanni achi jira waan ta'eedhaaf. Okay? Ergasii yoo search for something to eat wanta nyaatamu tokko barbaadee maal gochuudha? Nyaachuun barbaachisiisaati jechuudha. Okay? Kanaaf iyyuu motivationiin humna nu kakaasu erga kakaasee booda direction yookaan kallattii itti deemnu nu agarsiisuu fi erga deemsa jalqabne immoo akka nuyi persist goonu deemsa keenya irra turree wanta barbaadnu argannuuf kan nu gargaarudha jechuudha. Types of motivation yookaan gosoonni motivation bakka lamatti qoonnee ilaalla. Motivation intrinsic fi extrinsic jennee bakka lamatti qoonnee ilaalla. Intrinsic kan jennu gosa motivation ta'ee ka'ee namichi because the act itself in rewarding for satisfying in some internal maanidha. Namichi intrinsic motivation kan jennu keessooma isaatiif gammachuu isaaf kenna namichi wanti yeroo hojjetu jechuudha. Okay? Hojjaan yookaan dalagaan namichi dalagu sun hojjetu maal godha jechuudha? Akka namichi gammadu isa godha jechuudha. Okay? Satisfaction isaaf kenna jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko beekumsaaf qayyabata yoo ta'e beekumsa qabaachuun isaatti gammada namichi. Kanaaf qayyabata. This is intrinsic motivation dha jechuudha. Inni kan biraa extrinsic motivation dha. Inni kun immoo gosa motivation ta'ee ka'ee namtichi dalagaa tokko kan dalaguuf yookaan hojii tokko kan hojjetu maaliifidha? Alarraa rewardii ta'uu danda'a, badhaasa wayii ta'uu danda'a. Maybe something alarraa waan isaaf kennamu gammachuu keessoo osoo hin taane wanta alarraa isaaf kennamu maallaqaa ta'uu danda'a. Wanta alarraa isaa kennamuuf jecha kan hojjetudha jechuudha. Extrinsic motivation jechuudha. Motives are also frequently divided into ammas motivii yookaan wantoonni nu kakaasan immoo motive gaafa hin wantoonni nu kakaasan immoo primary yookaan secondary jechuu dandeenya. Primary kan jennu wantoota fiiziyooloojikaala keenya yookaan qaama keenyaa barbaachisanudha. Fakkeenyaaf yoo beelofna ta'e qaama keenyatu nyaata jechuudha. Yoo dheebonna ta'e qaama keenyatu dhuga jechuudha. Yoo fedhii sleep yookaan rafiitii yoo ta'e wal qunnamtii saalaa kun fedhii fiiziyooloojikaaliidha jechuudha. Isaan kun keessoo keenya qaama keenya takka yoo fedhii qaama keenya barbaadudha. Wanta qaamni keenya barbaadudha jechuudha. Mootiiviiwwan kana primary jennee waamna. Inni kan biraani personal, social or secondary jechuu dandeenya jechuudha. Secondary motive kan jennu immoo kanneen akka money maallaqa fa'aa ta'uu danda'a. Rewardiiwwan garaagaraa alarraa wanta nuyi argannu sanadha jechuudha. Inni kan biraa theory of motivation yookaan immoo motivation akkamitti ibsame kan jedhudha jechuudha. Okay? Approach to motivation yookaan motivation bifa kamiin kan ibsame kan jedhudha. It explains about source of our motivation. Eessaa dhufe tokko motivation. Some of these theories are instinct but motivation kana keessa sourceewwan yookiin immoo theoryewwan motivation kana keessa inni jalqaba instinct kana keessa jira. Drive reduction jira. Arousal jira. Incentive jira. Inni cognitive and humanistic isaan kanadha jechuudha. Theory of motivation kan jennu jechuudha. Isa keessaa inni jalqaba instinct approach dha jechuudha. To motivate. Instinct approach kan jennu maali? Focused on the biologically determined and innate pattern of both human and animal behavior. Humanis haa ta'u, animalis haa ta'u, maal yoo ta'u dalagaa ta'u kan godhu biologically determined dha. Kan biologically yookaan physiologically kan qaamni murteessedha jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko yoo dheebute dheebuu sana bahuudhaaf dhugee dheebuu sana bahuudhaaf maal jechuudha keessoodhaa dhufe jechuudha. Biologically determined ta'e jechuudha. Itti yaadamee sammuudhaan kan godhame miti jechuudha. Qaamni keenya kan ofii isaatii murteessedha jechuudha. Okay? It realized that some human behavior are controlled by hereditary factor dha. Inni kun factory yookaan qaama maatii keenyarraa kan argannudha jechuudha directly. Ofii keenya waan yaadne waan baranneef miti jechuudha. Fakkeenyaaf animals are governed by the instinct to do things such as fakkeenyaaf reproduce gochuudhaaf
ofuma isaaniitiin jechuudha keessa isaaniitti kan dhufedha migireet gochuudhaaf neest biildingii yookaan bakka kee jiraatan tokko tolchuudhaaf meetingii jechuun hiriyaa barbaaddachuudhaaf teeritarii yookaan daangaa isaanii tiksisuudhaaf researching proposed human beings may also be governed by similar instinct akkuma animaalii sana namni illee amala akkasii qabaachuu danda'a jechuudha inni kun instinct behavior jechuudha keessoo keenya kan dhufudha jechuudha motivation inni kuni psychology listed thousands of instinct human including fakkeenyaaf flight running way baqachuu faan aggressiveness hin fayin jechuudha accusation yookaan immoo gathering posiniin isaan kuni aggressiveness gaahin namootatti aggressive ta'uu jechuun amala hin taane agarsiisuu amala baay'ee lolu jechuudha amala lolu ta'uu qabaachuu kuni amala dhala namaa instinctive ta'e keessoo keenya kan dhufudha jechuudha baay'een isaanii. Theory lammaffaan drive reduction dha approach to motivation drive reduction approach to motivation drive reduction kan jennu yaala asitti karaa gabaabaa maali drive jechuun tension jechuudha karaa gabaabaa okay tension reduction dha jechuudha tension jechuun wanta keessoo keenya nu harkisaa jiru tokko fedhii keessoo keenya jiru tokko reduct gochuu xiqqeessuu jechuudha tension reduction tension fedhii keessoo keenya ol ka'e tokko guddaa tokko akka inni xiqqaatu gochuu jechuudha and it is a requirement of some materials such as fakkeenyaaf food water nyaata faa bishaan faa yeroo barbaannu that is essential for survival of the organism sun akka lubbuun jiraatuuf kan isa gargaaru barbaachisaa ta'e jechuudha niidiiwwan akkanaa fi fedhiiwwan akkanaa xiqqeessuudha jechuudha when an organism has need fakkeenyaaf organismiin tokko fedhii qabaa jennu it leads to psychological tension jedha jechuudha yeroo ni dibatu psychological tension yookaan immoo that namichi sun maal ta'a jechuudha fedhiin isaa ol ka'a jechuudha psychologically as well as physical arousal to fulfill the need physical arousal akkuma physical arousal wal ka'u instinctiin jijjiiramti akkuma physical wal ka'u maaltu jira tensioniin ol ka'a jechuudha okay the need and reduce the tension amma immoo fedhii tensionii sana xiqqeessuu dhufa jechuudha tensionii ol ka'isan fakkeenyaaf the tension is called drive tensionii kun drive dha jechuudha drive reduction fakkeenyaaf namni tokko ni dheebota yeroo dheebutu jechuudha dheebuun sun ol ka'a jechuudha dheebuun sun gaafa ol ka'a deemu tensionii ol ka'e jechuudha namni sun keessoo isaatti tensionii jaa ol ka'ee fi maal godha ka'ee barbaade bishaan dhuga jechuudha. Drive reduction theory proposes just this connection between internal psychological states and outward behavior. Drive reduction kun alaa wajjin wal qabata. Maaliifidha namni tokko erga tensionii isaa xiqqeessuudhaaf alaa waan ta'e argachuu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf hin dheebota yoo ta'e alarraa bishaan argachuu qaba jechuudha. Kanaafus alaatii wajjin wanta wal qabatu qaba jechuudha. Inni kan biraa primary drives are those that involve survival needs of the body such as hunger and thirst. Drive jechuun fedhii keessa keenya ol ka'u sanadha inneedha. Fedhiin sun immoo primary fi secondary qaba jechuudha. Primary kan jennu qaama keenya wantoota barbaachisaa ta'anidha. Fakkeenyaaf hunger kun qaama keenya barbaachisaadha bishaan yoo dhugne. Kanaafuu hungeriin wanta qaama keenya barbaachisu fedhii qaama keenya barbaachisu waama. Saristiin qaama keenya kan barbaachisu waama jechuudha. Inni kun primary drive jennee waama. Secondary kan jennu ammoo drives are those that are learned through experience. Muuxannoodhaan kan dhufanudha jechuudha drive. Fakkeenyaaf need money maallaqa barbaadu social approval namoonni akkasii kabajan maal kun immoo that kan qaamaa miti jechuudha kun. The psychological yaada wantoota barannee muuxannoodhaan argannedha jechuudha. Kanaafuu reduction yookaan tension yookaan immoo tension yookaan drive jechuudha. Drive yookaan tension kana bakka lamatti qoonnee ilaalla primary secondary jennee bifa kanaan ibsuu dandeenya jechuudha. Concept of hemostasis kana keessatti argama. Drive reduction keessatti hemostasis or the tendency of body to maintain steady state ibsuuni. Amma fakkeenyaaf hemostasis kan jennu qaamni kan keenya bifa dhaabbataa ta'een tursiisuu fakkeenyaaf temperature qaama keenya keessaa bifa yeroo 37 dha jechuudha. Yeroo iddoo qoraannu 37 dha. Yeroo iddoo ho'aannu 37 dha. Akka kanaan itti fufuuni kuni hemostasis kun drive reduction jalatti hammatamaa jechuudha. Inni kan biraa arousal approach dha. Beyond drive reduction drive reduction olitti jechuudha. Laala drive reduction keessatti wanti nu barbaannu fedhii ol ka'e gadi buusuudha sinii galee fakkeenyaaf fedhii dheebuu nutti guddate sana fedhiin dheebuu sun akka badu gochuu irratti hojjechuudha jechuudha drive reduction keessatti okay arousal approach seek to explain what behavior in which the goal is to maintain or increase excitement amma drive reduction keessatti fedhii ol ka'e maal gochuudha inni fedhii ol ka'e gadi buusuudha beela ol ka'e gadi buusuudha dheebuu ol ka'e gadi buusuudha maal drive reduction arousal approach keessatti immoo fedhii gadi bu'e ol kaasuudha faallaa kana sinii galee fedhii gadi bu'e tokko ol kaasuun arousal approach jennee waamna jechuudha. Goal is what? To maintain or increase excitement yookaan fedhii sana ol kaasuudha jechuudha. According to arousal approach, each person tries to maintain a certain level of stimulation and activity. Okay,
as with the drive reduction get lala drive reduction get this approach suggests that if our stimulation and activity levels become too high, we try to reduce them. That yoo leveling kan keenya baay'ee ol ka'aa ta'e, stimulation keenya baay'ee ol ka'aa ta'e, fakkeenyaaf hangariin keenya baay'ee ol ka'aa yoo ta'e akka inni gadi bu'u goona jechuudha. Maal keessatti drive reduction keessatti. But in contrast, kanarraa faallaa jechuudha. To the drive reduction perspective irra arousal approach maal gochuu suggest that if level of stimulation kan keenya yoo gadi bu'e and activity are too low, yoo gadi xiqqaate jechuudha, we will try to increase them by seeking stimulation. Stimulation barbaanne akka inni wal qabu goonaa jechuudha. Fakkeenyaaf fedhiin barachuu keenya gadi nu ilaa bu'a. Fedhiin beekumsa barbaadu gadi nu ilaa bu'a. Maaliif sababni isaa? Sababan yeroo baay'ee sooshaal miidiyaa irra taa'uudhaaf dhabu. Sababa maaliif? Fedhii kan keenya barachuu sana akka inni ol ka'u goonaa jechuudha. Okay? Kanaaf inni kuni maal jennee waamna arousal approach kan jennu isa kanadha jechuudha. Inni kan biraan incentive approach dha. Incentive approach kan jennu ammoo suggest that motivation stems from the desire to attain external reward. Now incentive jechuun external reward jechuun qabachuu dandeessu. Kanaaf iyyuu incentive approach jechuun sababni nuyi motive taanu, sababni keessoon keenya kaka'umsa godhatuuf maali? Wanta alaa argannu tokkoof jechuudha. Fakkeenyaaf in this view external things such as fakkeenyaaf gradii qabxii argachuudhaaf dubbista yoo ta'e kanatti dubbisaa jirtuuf ala irratti hundaa'a. This is incentive approach dha jechuudha. Wanti motives godhaa waan ala argattu qabxii sana maallaqa, affection, food yookaan nyaata bakka irraa argannu sana inni kun external reward yookaan incentive approach dha jechuudha. Sex account for person's motivation kun person's motivation akka inni dhufu kan godhanudha jechuudha. Incentive approach keessatti jechuudha. Okay? Many psychologists believe that the internal drive push proposed by drive reduction theory work in a cycle with the external incentive. Psychologists ni baay'een akkamitti amanu jechuudha. Drive reduction fi incentive kun hojjetu jechuudha. Kana jechuun drive reduction kun marsaa olii drive reduction hangarii xiqqeessuudha. Hangarii xiqqeessuudhaaf immoo maal gochuu qabdu? Alarraa waa tokko argachuu qabdu, nyaata argachuu qabdu jechuudha. Kanaafuu drive reduction fi incentive kun waliin hojjetu yookaan marsaa olii keessa jiru jechuudha. Maal gochuudhaaf? Namni tokko fedhiin drive reduction jira jechuun fedhiin incentive jira jechuudha. Isinii galee drive reduction jechuun hangarii keessa xiqqeessuudhaaf dirqama nyaata barbaachisa jechuudha. Nyaanni immoo maalidha? Incentive dha jechuudha yookaan immoo alarraa external reward dha waan ta'eef walitti hidhamiinsa qabu jechuudha. Inni kan biraan cognitive approach dha. Data out behind motivation jechuudha. Cognitive approach jechuun namni tokko motive kan ta'u kan inni kaka'ee waan tokko gochuu barbaadu sababa maaliitiidha? Cognitive approach ni sababa yaada isaatiif jechuudha. Okay? Yaada wayii ija yaadee jiruuf iyyuu bakka yaade sana ga'uudhaaf jecha bakka yaade sana bira ga'uuf jecha maal godha jechuudha? Motive ta'a kaka'ee waan tokko hojjeta jechuudha. Cognitive approach to motivation suggests that what motivation is result of people's thought ida yaada namootarraa waan isaan itti amanan irraa tilmaama isaan qaban irraa galma isaan qaban irraa kan dhufudha jechuudha. Inni kun immoo fakkeenyaaf the degree to which people are motivated to study namoonni qayyabachuudhaaf sadarkaan namoonni qayyabachuudhaaf ka'an jechuudha. For a test is based on their expectation of how well studying will pay off in terms of good grade. Good grade qabxii gaarii fiduu keessatti qayyabannaan faayidaa akkamii qaba? Yoo qayyabannaan sirriitti faayidaa qaba ta'e jabaattanii qayyabattu. Yoo qayyabannaan immoo hagas mara cingeen qabu yoo jettanii yaaddu ta'e immoo sirriitti qayyabattu jechuudha. Kanaafuu motiveeshiniin as keessatti koogniitiivii maal jechuudha? Yaada akkamiitu motiveeshinii sana booda jira? Akkasii waan tokko hojjettanuu fi yaada maaliitu jira kan jedhudha jechuudha. Cognitive theory of motivation draw key difference between intrinsic and extrinsic definition gidduu garaagarummaa guddaa ka'a jechuudha. Intrinsic motivation causes us to participate in activity for our enjoyment. Intrinsic motivation akkuma jenne enjoyment keenyaaf gammachuudhaaf kan goonu jechuudha. Okay? Actual concept or reward that will bring us. In contrast extrinsic motivation garuu wantoota kan goonu sababa maallaqaatiif jechuudha. Gammachuu keessoo nu laallatu maallaqaaf jechuudha malee. Gradii yookaan qabxiidhaaf yookaan sama zarafshuwaala yookaan waan tokkoof jechuudha kan goonu waan alaa jechuudha. Compare student kan yeroo jennu fakkeenyaaf barataan qabxiidhaaf qayyabatu tokko barataa beekumsaa. Inni beekumsaa qayyabatu bakka satisfaction keessoo isaa hojii argatuuf qayyabata jechuudha. Inni qabxiidhaa qayyabatu garuu sababa qabxii sanaatiif jechuudha. Inni karaa theory of motivation keessaa humanistic approach dha. Maslow yookaan Abraham Maslow reject the dominant theories of psychoanalysis and behaviorism in favor of humanistic view. Humanistic view dhaaf jecha reject godha jechuudha. Indi lamaan psychoanalysis theory dhaaf behaviorism hin fudhatu jechuudha. Abraham Maslow jechuudha. Maslow maal jedha? Suggest that human behavior is influenced. Human behavior yookaan immoo amalli dhala namaa influence kan inni ta'u psychoanalysis yookaan immoo waan durii unconscious dhaan miti. Behavioris miti. Maaliin jedha? Hierarchy of ranking dhaan kan. Of ranking of 5 class of needs. Fedhii wantoota shaniin irratti hundaa'uudhaan
wantoota shan irratti hundaa'uudhaaniyyuu amalli dhala namaa argama malee saayikoonaalaayisii yookaan ankoonshiyeesii wanta kanaan raawwatan irratti hundaa'u jechuudha. He said that needs at the lowest level of the hierarchy must be satisfied before people can be motivated by the higher level. Namoonni wantoota shantu jiru inni irra wantoota shan kana keessaa inni jalqabaa inni xiqqaan guutamuu fi qaba jechuudha namoonni lamaffaatti darbaaf jechuun wantoonni shan kun bifa sadarkaatiin kan kaa'aman yoo ta'e wantoonni shan kuni daatlaala asirra jira bifa kanaan kan kaa'amu yoo ta'e iseen jalqabaa iseen gara gadii guutamuu qabdi jechuudha inni kan guutamuudhaafi inni gara olii gara oliitti darbee nam tokko jechuudhaafi inni jalqabaa guutamuu qaba kana yeroo jennu fakkeenyaaf fiiziyooloojikaal niidii jedha wantoota kana shanan keessaa inni jalqabaa fiiziyooloojikaal niidii yeroo jennu fakkeenyaaf namni tokko sarvaayivalii barbaada jalqaba lubbuudhaan jiraachuu barbaada jechuudha namni tokko jalqaba okay kana jechuun qilleensa barbaachisa jedha namni tokkoof nyaata dhugaatii mana keessa jiraatu warmi seeks sleep kun wantoota fiiziyooloojikaaliidha jechuudha nama tokkoof kan barbaachisudha jechuudha kun sadarkaa qaamaatti lubbuudhaan jiraachuudhaaf kana barbaachisa namni tokko lubbuudhaan jiraatee hafuudhaaf jalqaba utuu lubbuudhaan jiraatiin jalqaba maal gochuu danda'u dhimma nageenya yaaduu hin danda'u jechuudha namni okay kanaafiyyuu jalqaba maal godha jechuudha namni nyaatee yookaan eerii barbaadu. Amma fakkeenyaaf namni tokko afaan isaatii funyaan isaa yoo qabdu ta'e jechuudha namtichi waa'ee waan biraa tokko iyyuu yaadu jechuudha. Daayirektii maal yaada akkamittiin qilleensa kana akka argatu sarvaayiv akka itti godhu yaada jechuudha. Humanistic theory kana jedha jechuudha. Erga kana guuttate erga fuudhii guuttate eerii isaa erga argate namichi erga bishaan isaa dhuge erga mana isaa argate kana erga godhee booda safety needii amma nageenya barbaada jechuudha. Sinii galee protection from elements security order law stability freedom kana booda fiirii irraa sodaawwan garaa garaa irraa bilisa ta'uu barbaada jechuudha amma erga kana wal erga bilisa ta'e lammaffaa irratti erga bilisa ta'e laabeen belongingness ni amma hiriyoota gaggaarii qabaachuu barbaada. Certain level of human need jechuudha. Is socially involved feeling of wantoota qabaachuu barbaada. Friendship, hiriyummaa, intimacy, trust, amanamummaa qabaachuu barbaada. Na acceptance in groupiiwwan garaa garaa keessatti fudhatamummaa qabaachuu itti tola jechuudha. Erga namaan hiriyoota garaa garaa qabaateef esteem needii barbaada jechuudha kana booda. Okay? They need to be respected as useful. Namichi kun faayidaa qaba jettanii faayidaa qabeessadha namichi kun jettanii akkasiin isa kabajuun barbaada jechuudha namichi. Nama kabajamaa ta'e jechuudha. Sadarkaa dhuunfaattis ta'e sadarkaa namoota garaa garaatiin jechuudha. As keessatti Maslow classify into two categories kan bakka lamatti qoodee istiimii kana for oneself fakkeenyaaf ofii isaatii jechuudha namichi dignity achievement mastery independence namoota irratti hirkachuu dhabuu barbaada jechuudha istiimii jedhamu jechuudha fudhatamummaa qaba yeroo jennu. Inni lammaffaan immoo desire for reputation jechuun gurra gaarii qabaachuu jechuun waa'een isaa wanti gaarii akka dubbatamu seenaan gaarii akka waa'een isaa jiraatu barbaada jechuudha namichi. Kana booda self actualization isa dhumaarra jechuudha. Realizing personal potential dandeettii ofii isaatii qabu yeroo itti hubatudha jechuudha kun asirra ga'uudhaaf. Self fulfillment waan barbaade yeroo itti guuttatudha jechuudha. Seeking personal growth and peak experience muuxannoo olaanaa irra ga'uu yeroo itti barbaadudha. Maslow experience bifa kanaan ibsuu dandeenya jechuudha. Namoonni baay'een kun bifa roosareetiin jedhamti ilaala. Oxygen water food warmii fi kennan namoota baay'eetu jira jechuudha as jira. As jala namoonni jiran baay'eedha jechuudha kun naannoo kanarra isa gara gadiirra namoota baay'eetu jira. Namoonni baay'een asirratti hafan jechuudha. Kana jechuun as ga'anii seefitii niidiin arganne jechuudha. Nageenya barbaachisu arganne jechuudha. Maalirra jiru waan ta'eef ammallee bishaan barbaadu, fuudhii barbaadu, warmi sleep kana ammallee hin xumuranne waan ta'eef asirratti hin ga'inaaf jechuudha namoonni baay'een. Namoonni isii kana guutatanii jiran immoo isii kana laabenne biloongiin isii kana hin geenye jechuudha. Namoonni as ga'an immoo as hin geenye jechuudha. Namoonni self actualization irra ga'an baay'ee muraasadha jechuudha. Inni kan biraan conflict and of motives and frustration dha. Motivii fi yeroo motivation yookaan wantoonni tokko yeroo nu kakaasan wanti tokko gochuudhaaf fedhii yeroo qabaannu wal dhabdii keessoo keenyatti uumamu laalla jechuudha. Based on the source of motivation madda wanta motive nu godhu sanarratti hundaa'uudhaani and the importance of decision murtii nuyi murteessu irratti hundaa'uudhaaf wanta nuyi motive nu godhu wanta gochuu barbaanna miti wanti nuyi gochuu barbaannu suni akka nuyi gochuu goonuuf nu kakaasaara jechuudha. Okay? Wanta sana irratti hundaa'uudhaaf murtii nuyi murteessu irratti hundaa'uudhaani yeroo baay'ee maal mudata choosing ammoo motive yookaan wantoota sana nu kakaasan sana filachuutti rakkanna jechuudha. Okay? Fakkeenyaaf barataan tokko meedisinii moo sooftiweerii injiinaringii galu keessaa kam akka ta'e rakkata jechuudha. Okay? Yoo meedisinii galee jedhee waggaa gana waggaa torba waggaa ja'a yuunivarsiitii keessa tura kanatu isa yaaddisa. Yoo sooftiweerii galee jedhee immoo job security'n jiraachuu dhiisuu danda'a. Meebii yeroo achi hojii dhabuu danda'a. Maaliin hojjedha yeroo kuni maal jechuudha motiiviin yeroo akkas ta'udha jechuudha. Okay? Isa kana dha kan laalu. When the decision is more important, the number and the strength of motivational
pulls are often greater, creating far more internal conflictive dha. Yookaan immoo keessoo keenyatti akka wal dhabu godha jechuudha. Okay, wal dhabdii uuma jechuudha. Kamittan gora kan jedhamu jechuudha. Okay, there are 4 basic types of motivational conflict. Wal dhabdii kun bakka lamatti qoodnee ilaalla. Inni tokko faani approach dha. Approach kan jennu exists when we must choose only one of two desirable activity. Wantoota desirable activity ta'an lama gidduudha yeroo filannudha jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko fakkeenyaaf mucaan durbaa tokko fuudhuu fi heerumuudhaa fi yuunivarsiitii galuu. Heerumuunis abbaa manaa argachuudhaa ijoollee dhala kunis waan nama gammachiisu dhugaa dubbachuudhaa fi gaa'ela dhaabbachuu namatti tola. Yuunivarsiitii galanii barnoota gaarii baratanii jechuunis nama gammachiisa. Garuu kamiin keessaa filatti? Nama dhiba jechuun yoo kana godhe yoo kana gootes kan argatti waan gaarii heerumuun yoo heerumuun dhiifte yuunivarsiitii galtes waan gaarii barnoota gaarii argatti kamiin keessaa filatti approach kan jennu isa kanadha jechuudha. Fakkeenyaaf example inni asirratti kenne going to movie or concert deemuu yookaan immoo bakka fiilmii deemuu kun keessaa lachuu waan gaarii lacheen kana keessaa kamiin filattu yeroo akkasiidha jechuudha. Inni kan biraan avoidance conflictidha. Inni kun immoo two undesirable jechuudha. Wantoota undesirable ta'an lama yeroo nu mudatan jechuudha. Lacheen isaanii iyyuu hin barbaannu jechuudha. Okay. For example, one person either to sell the family home or to declare bankruptcy. Okay. Yookaan inni fakkeenyaaf liqii baankii fudhatee jechuudha. Namni tokko jechuudha mana isaa akka inni gurguru yookiin immoo baankiraatti akka inni declare godha akka inni himu isa jechuudha. Kana jechuun wanti lachuu miidhaa qaba jechuudha. Okay. Wanti lachuu miidhaa yeroo qabaatudha jechuudha inni kun immoo. Inni kan biraa approach avoidance dha. Inni kun immoo gochaan tokko actioniin tokko wanta lama yeroo qabaatu jechuudha. Actionii tokkodha attractive and unattractive qaba jechuudha. Gara tokko yeroo ilaaltan namatti tola, gara tokko yeroo ilaaltan immoo isinitti hin tolu jechuudha. Okay. Fakkeenyaaf freshman student wants to start dating. But she at the same time is worried that this may consume her study time ida. Fakkeenyaaf date gochuu barbaadde jechuudha. That datingii barbaadde jechuun fakkeenyaaf jaalallee gochuu yookaan immoo dating jechuun maalidha guyyaa jalqabaa yeroo hariiroo uumanu guyyaa jalqabaa wal argan sanadha. Amma fakkeenyaaf dhiira tokko wajjin wal arguu barbaadde dhiira tokko wajjin wal arguu haa barbaaddu malee tokko itti tola. Dhiira tokko wajjin wal arguun as yuunivarsiitii keessatti amma waan tokkodha bakkaadhana jaalallee qabaachuu qabdi hiriyaa qabaachuu qabdi jettee yaadde. Gara biraan immoo yeroo see jalaa gurguruu danda'a wanti kun. Sinii galee bu'aa lama yeroo qabaatu rakkoo yeroo wanta lama qabaatu attractive dha unattractive jechuudha. Yeroo akkasii approach avoidance conflict jechuudha. Multiple approach avoidance kan jennutu jira amamoo. Multiple approach avoidance kan jennu ilaala approach avoidance dhuma ammas. Approach avoidance dhuma garuu multiple dha baay'ata jechuudha inni kun. Okay, two or more alternatives such have both positive and negative feature. Positive as qaba negative as qaba garuu baay'eedha inni kun. Wanta lama qofaa miti jechuudha. Lama qofaa miti isaa ol ta'e. Yeroo mul'atudha jechuudha. Fakkeenyaaf you must choose between two jobs. Hojii lamadha. Kanatti filattu fakkeenyaaf. One offers high salary with well-known company but requires long working hours and relocation to a miserable climate. Fakkeenyaaf kaampaanii hojii lama argattan jennee haa fudhannu. Hojii lama keessaa inni tokko miindaa bareedaa ta'e isinii kaffala. Haa ta'u malee yeroo dheeraa hojjechuu isin gaafata. Fi bakki inni itti argamu sunis haalli qilleensaa isaa gaarii miti. Hojiin biraa immoo advancement opportunity, fringe benefit and better climate. Inni kun immoo miindaan isaa baay'ee olaanaa miti. Isinii galee miindaan isaa xiqqoo gadi bu'aadha. Haa ta'u malee haalli qilleensaa naannoo sanaa gaarii. Laala ammasitti hojii tokko keessatti maal ta'eedha? Miindaan isaa olaanaadha, bakki isaa gaarii miti. Waan lamadha. Hojii isa lammaffaa keessatti immoo miindaan isaa gadaanaa ta'e bakki isaa immoo bareedaa ta'e wantoonni kun baay'achaa jiru jechuudha. Yeroo akkas ta'u multiple approach avoidance dha jechuudha. Yeroo taantu emotioniidhaan ammoo wal agaruutti nagaan naaf tura.